Maqaa OMN balleessuu fi ittiin dhageettii argachuuf yaaliin godhamaa ture ammallee itti fufeetii jira. Eblam 23 bara 2025 odeessi sobaa akka waan OMN gabaasetti tamsee qabatama akka hin taanee fi gabaasa OMN akka hin taane ajaansa France Press Fact Check miidiyaa OMN irraa mirkaneeffachuun gabaaseetii jira. Odeessiiwwan ajaansa France Press Fact Check soba ta'uu isaanii mirkaneesse lama turani. Odeessi sobaa jalqabaa oduu ammee OMN jechuun obbo Taayyee Danda'a bosona seenee Taayyeen bosona raam ergaas dabarse kan jedhudha. Gabaasa kanaaf billichi yookaan screenshotii sobaa gaazexeessaan OMN oduu dhiyeessuu fi suuraa photoshoppii ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a wal cinaa kaa'uun gabaasicha mata duree kana erga kennee fi booda bal'inna isaa hidhaa yookaan liinkii YouTube geessu kaaya. Liinkiin kun gabaasa bilbilaa kan obbo Taayyee Danda'a qaba. Gabaasa YouTube kanarraa sagaleen bilbilaa obbo Taayyee ni dhaga'ama. Suurri obbo Taayyee maayikii qabatanii dhaabbatan sagalee isaanii bilbilaa faana hojjetameetii jira. Ajaansa France Press Fact Check akka mirkaneeffatetti gabaasa sobaan qindaa'e kun suuraa obbo Taayyee fayyadamuun gaafii fi deebii obbo Taayyeen muddee 9 bara 2023 BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin qindaa'ee dhiyaate. Gaafii fi deebiin oriijinaalii obbo Taayyeen BBC Afaan Oromoo waliin tolchan daqiiqaa 38 yoo ta'u qaamni gabaasa sobaa kana hojjete ammoo achi keessaa qabiyyee daqiiqaa 19 fi sekondii 50 kaasee jiru kan obbo Taayyeen hammeenya waraana Oromiyaa keessaa dubbatan fayyadame. Kutaan lammaffaan gabaasa sobaa immoo qophii midhuuti banaa OMN dhimmuma obbo Taayyee irratti asiin dura BBC Afaan Oromoo wabeeffachuun hojjeterraa kan fudhatamedha. Gabaasa sobaa kanarratti suurri fuullee yookaan YouTube thumbnail obbo Taayyees photoshoppiidhaan jijjiiramee dhiyaate. Akka guduruu tolfatanitti fakkeeffamee dhiyaate. Akkaawuntiin kun gabaasa sobaa kan biraa gaafa ebla 26 bara 2025 akka waan OMN hojjetetti dhiyeesse. Gabaasni sobaa lammaffaan kunis oduu ammee OMN jechuun artist Caalaa Daggafaa waboo waliin hiriiree loluu isaa amboo keessaa gabaase jedha. Akka gabaasa jalqabaa suurota gaazexeessaa OMN fi photoshoppii suuraa artist Caalaa Daggafaa fuullee yookaan YouTube thumbnail irraa qaba. Liinkii kana tuqaatii guutuu isaa dhageeffadhaa yoo jedhu liinkichi sirba artist Caalaa Daggafaati eenyu jedhutti nama geessa. Suurri artist Caalaa Daggafaa qawwee hidhatee dhaabbatu fuullee yookaan YouTube thumbnail irratti dhiyaate. Suuraa nama biraam qawwee qabatee mormaa ol suuraa artist Caalaatiin bakka buusuun photoshoppiin hojjetame kan dhiyaatedha. Ajaansi France Press Fact Check gabaasonni kunneen gabaasota sobaa akka ta'anii fi OMN gabaasota akkanaa akka hin hojjetin OMN irraa mirkaneeffachuu hime. Weebsaayitii fi tooftaalee tamsaasaa OMN tokko irratti illee gabaasonni kunneen akka hin hojjetamin ajaansa France Press Fact Check mirkaneeffateetii jira. Daayirektarri olaanaa OMN obbo Dajanee Guutamaa kuni guutumatti soba jedhe. Nuti gabaasa akkanaa hin hojjenne. OMN Facebook isaa irratti hordoftoota gara miliyoona 3tti dhiyaatan qaba. Gabaasa bal'aa waa'ee Oromiyaa hojjechuun beekama. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa maqaa OMN fayyadamuun oduu sobaa tamsaasuudhaan hordoftoota baay'ee horachuuf oduu akkanaa tamsaasu jechuun daayirektarri olaanaan OMN obbo Dajanee Guutamaa ajaansa France Press Fact Checkitti himeetii jira. Ajaansa France Press Fact Check asiin durallee gabaasa sobaa akkanaa maqaa OMN dalagamu saaxileetii ture. Maqaa OMN balleessuu fi ittiin dhageettii argachuuf gabaasonni sobaa akkasii yeroo hedduu waan hojjetamaniif of eeggannoon akka barbaachisu OMN hubachiiseetii jira.